Kernan Torbay. Yooyyaa ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni qophii keenya kurnaan torbee. Sagantaan keenya kurnaan torbeedhaan kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, torbee darbe akkuma yaadattan fiilmiiwwan afaan Oromoo yuutuubii irratti mil'uu guddaa qaban tokko kudhanii waliin ilaallee turre. Har'a ammoo sagantaa biraatiin walitti deebineerra hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Kurnaan torbee kanaatiin wanti nuti waliin ilaallu yoo jiraate taatowwan addunyaa kanarratti argaman keessaa qabeenyaan sadarkaa tokko hanga kudhanii irratti kan argaman kan waliin ilaallu ta'a. Kanaanis akkuma baratame sadarkaa saglaffaarraa gara tokkoffaatti irraan gadii kan ilaallu yommuu ta'u, taatowwan kun harki caalaansaa taatowwan Hooliwuuditi akkuma baay'een keessan eegdanii. Sana keessa garuu taatuun sarpiraayis singool tokko keessatti jidduutti ni argama jedheen yaada. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Kanaanis sadarkaa kurnaffaa irratti taatoon argamu taatoo Jaak Niikoolsan jedhamu yommuu ta'u, taatoo lammii biyya Ameerikaati. Baroota 1960 irraa kaasee taatoo beekamtii guddaa qabu keessaa isa tokkodha. Kanaanis immoo badhaasa Oskaarii si'a 3 nama argachuu danda'edha Jaak Niikoolsan. Jaak Niikoolsan nama umurii 88 irratti argamu yommuu ta'u, fiilmota baay'ee jaalatamoo ta'an hedduu irratti hirmaateera. Hanga ammaatti yookiin immoo hanga kirarii kanarra turetti fiilmota 60 ol irratti nama hirmaachuu danda'edha. Bara 2010 irraa kaasee hanga ammaatti ritaayir godheera yookaan immoo taatummaarraa soorama ba'eera. Garuu kanarratti fiilmota naannoo 60tti dhiyaatan nama hojjechuu danda'edha jechuudha. Fiilmota inni hojjete keessaa fiilmonni baay'ee beekamanii fi jaalatamoo ta'an kanneen akka The Shining fi Chinatown ni heeramu. Qabeenyi waliigalaa Jaak Niikoolsan qabu Doolaara Ameerikaa miliyoona 594dha. Kanaanis sadarkaa kurnaffaa irratti argama Jaak Niikoolsan. Qabeenya hedduu qabaachuudhaan taatoon sadarkaa saglaffaa irratti argamu Biraad Piit jedhama. Biraad Piit abbaa warraa duraanii Anjeliinaa Joolii. Biraad Piit nama umurii 62 yommuu ta'u, qabeenya qabaachuudhaan taatowwan addunyaa kanarratti argaman keessaa sadarkaa saglaffaa irratti argama. Nama umurii 62 yommuu ta'u, namni kun fiilmiiwwan hedduu jaalatamoo fi dinqisiifannaa argatan hedduu irratti hirmaateera. Fiilmota baay'inni isaanii naannoo 50tti dhiyaatu irratti ammaan dura hirmaachuu nama danda'edha. Fiilmota inni hojjete keessaas fiilmonni kanneen akka Once Upon a Time in Hollywood, Fight Club fi Troy fiilmonni jedhaman jaalatamummaa guddaa fiilmota argatan keessaa isaan xiqqoodha jechuudha. Taatoon kun qabeenya waliigalaa doolaara Ameerikaa miliyoona 594 qabaachuudhaan sadarkaa saglaffaa irratti argama. Namni kun amma dura haadha warraa isaa duraanii Anjeliinaa Joolii wajjin gara biyya kanaa yookiin immoo Itoophiyaa daawwannaadhaaf dhufanii turanii. Turtii daawwannaa isaanii keessattis naannoo Tigraay keessatti namoota bishaan dhugaatii qulqulluu hin qabneef boolla bishaan dhugaatii qulqulluu qocisiisanii deemuun isaanii ni yaadatama. Sana alattis ammoo lammii Itoophiyaa kan taate intala tokkos guddifachaadhaan fudhachuun isaanii wanta yaadatamudha. Taatoon baay'ina qabeenya qabuutiin sadarkaa 8ffaa irratti argamu taatoo Roobert D. Neeroo jedhamu yommuu ta'u, maanguddoo umurii 82ti. Hojiiwwan inni dargaggummaa isaarraa kaasee bara 1960 irraa kaasee hojjete jaalatamummaa fi dinqisiifannaa guddaa argateefii jira. Namni kun walumaa galatti hanga har'aatti fiilmota 128 ta'an irratti kan taatummaan hirmaate yommuu ta'u, fiilmota 41 ol ammoo piroodiis godheera. Fiilmota biraan 2 ammoo ofii isaatiin qajeelcheera yookiin immoo daayireekti godheera. Fiilmota hojjete hedduu qabaatus sanneen keessaa fiilmonni baay'ee jaalatamummaa argatanii fi inni ittiin yaadatamu Taxi Driverii fi The Irishman fiilmonni jedhamanii ni yaadatamu. Kana malees qabeenya hedduu qabaachuudhaan doolaara Ameerikaa miliyoona 735 ol qabaachuudhaan taatoo qabeenya hedduu qaban keessaa sadarkaa 8ffaa irratti argama Roobert D. Neeroon. 7ffaa irratti Joorji Kiloonii kan argannu yommuu ta'u, taatoon kunis taatoo lammii Ameerikaati. Taatoo beekamaa fi jaalatamaa Hooliwuuditi. Namni kun umuriin isaa 64 irratti kan argamudha. Taatoon kun fiilmota hedduu lakkoofsi isaanii 45tti dhiyaatan amma dura hojjechuu danda'eera. Fiilmonni isaa baay'ee beekamtii fi jaalatamummaa guddaa kan argamsiise hedduu hojjeteera. Sanneen keessaas ammoo Ocean 11, 12 fi 30 Trinitiidhaan kan hojjete yookaan immoo Trilogiidhaan kan hojjete ni yaadatamu. Kan biraas ammoo fiilmi isaa Gravity jedhamu yeroo maqaan Joorji Kiloonii ka'u faana kan ka'udha jechuudha. Qabeenyi isaa waliigalaa doolaara Ameerikaa miliyoona 742tti kan dhiyaatudha kan Joorji Kiloonii jechuudha. Kanaanis taatoowwan addunyaa kanarraa qabeenya hedduu qaban keessa sadarkaa 7ffaa irratti argama.
Taatoon qabeenya hedduu qabaachuudhaan sadarkaa ja'affaa irratti argamu taatoowwan amma dura ka'anii fi amma booda ka'an irraa adda kan ta'ee fi lammii biyya biraa kan ta'e akkasumas fiilmota hooliwuudii osoo hin taane fiilmii booliwuudii keessaa nama ka'udha. Namni kunis Shaarukh Khan nama jedhamudha. Shaarukh Khan fiilmota hedduu hojjechuudhaan jaalatamummaa fi dinqisiifannaa guddaa akka idil addunyaatti nama argachuu danda'edha. Fiilmota jaalalaa isaatiin kan beekamu Shaarukh Khan fiilmota jaalalaa alattis fiilmota gochaa hedduu irratti nama hirmaachuu danda'edha. Shaarukh Khan egaa yeroo ammaa kana umuriin isaa 60 irratti kan argamudha. Fiilmota hedduu hojjeteera. Shaarukh Khan fiilmota jaalalaa hojjetuun irra caalatti haa beekamu malee dabalataanis fiilmota gochaa hedduu irratti hirmaachuudhaan dandeettii isaa agarsiiseera. Fiilmota isaa keessaa Kuchi Kuchi Hotaa'e kan jedhamuu fi fiilmi isaa Jawaan jedhamanii ni heeramu. Shaarukh Khan qabeenya waliigalaa doolaara Ameerikaa miliyoona 876 qabaachuudhaan sadarkaa ja'affaa irratti argama. Shanaffaa irratti Tom Cruise arganna. Lammii Ameerikaa taatoo Hooliwuudii beekamaa fi jaalatamaa Tom Cruise. Tom Cruise nama umurii 68 irratti argamu yommuu ta'u hanga ammaatti fiilmota 47 ta'an irratti hirmaateera. Fiilmonni isaas fiilmota filatamoo fi jaalatamoodha. Fiilmota Tom Cruise keessaa fiilmiin keessaa gattan yookaan immoo fiilmiin kun agasmara miti jettanii argattan. Fiilmonni inni hojjetu hundi isaanii filatamoo fi jaalatamoo kan ta'an Tom Cruise kan amma ammaatti hojjete. Tom Cruise fiilmota baay'ee hojjechuun alattis ammoo fiilmota hojjetuuf nama itti dhimmee aktoroota kaan caala kabaja taatummaa guddisanii agarsiisan keessaa isa tokkodha. Inni namoota addunyaa kanarraa istaantimaanii yookaan immoo namoota iddoo rakkisoo ta'an hojjetaniif bakka buusanii hin hojjenne keessaa fi ofii isaatiin riiskii fudhatee hojjetu keessaa isa tokkodha. Ogummaawwan baay'ee qaba. Ogummaawwan fiilmi irratti agartan hunda isaanii nama barateetu hojjetudha. Sanneen keessaas immoo pileenii oofuu yookaan immoo xiyyaara oofuu, jeettii balaliisuu akkasumas paaraashuutiidhaan qilleensa irraa bu'uu kanneen kana fakkaatan hunda isaaniiyyuu nama laayisansii isaa qabuu fi baratee irratti hojjetudha. Qabeenya waliigalaa doolaara Ameerikaa miliyoona 891 qabaachuudhaan sadarkaa shanaffaa irratti kan argamu Tom Cruise fiilmota isaa keessaa Mission Impossible fiilmiin jedhamuu fi Top Gun kan jedhamu adda durummaadhaan ni heeramu. Taatoon baay'ina qabeenya qabuutiin sadarkaa arfaffaa irratti argamu Dwayne The Rock Johnson. The Rock baay'een keenya ijoollummaa keenyatti kan ilaallu WWE yookiin Wrestling irratti ni beekna jedhee yaada. The Rock maqaa isaa jedhuuni namni kun nama hojiiwwan akshinii yookaan immoo fiilmota gochaa irratti hundaa'an irratti baay'inaan beekamudha. Lammii Ameerikaa taatoo Hooliwuudii kan ta'e namni kun umurii 53 irratti kan argamu yeroo ammaa kana. Taatoon kun fiilmota gochaa irratti xiyyeeffatanii kan inni beekamu. Dhaabbiin qaama isaa fi ispoortiidhaan jabaate fiilmota gochaa irratti adda durummaan akka hirmaatuuf carraa isaa baneera jedhamee yaadama. Fiilmota animeeshinii irrattis hirmaateera. Fiilmota sanneen keessaa ammoo Mo'aanaan ni heerama. Mo'aanaan fiilmota animeeshinii galii guddaa addunyaa irratti gashan keessaa isa tokkodha. Sanaalas fiilmota baay'ee animeeshinii irrattis hirmaateera. Fiilmota biroo irrattis hirmaateera. Walumaa galatti fiilmota 40 ol irrattidha kan namni kun hirmaate. Fiilmota isaa keessaa Jumanji fi Fast and Furious'n ni heeramu. Qabeenyi isaa waliigalaa doolaara Ameerikaa biliyoona 1.1tti tilmaamama. Dwayne The Rock Johnson baay'ina qabeenya qabuutiin sadarkaa arfaffaa irratti argama. Sadaffaa irratti kan argannu taatoo beekamaa fiilmota gochaa irratti baay'een keenya beeknu Arnold Schwarzenegger yommuu ta'u namni kun qabeenya baay'ee qabaachuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argama. Qabeenyi isaa waliigalaas naannoo doolaara Ameerikaa biliyoona 1.1tti tilmaamama. Namni kun umuriin isaa 78 irratti kan argamu yommuu ta'u dhaabbiin qaama isaa fi ispoortiidhaan jabaate fiilmiiwwan gochaa irratti akka hirmaatuuf carraa guddaa isaaf baneera. Fiilmota baay'inni isaanii 40 ol ta'an irratti hirmaateera. Sana irrattis immoo fiilmii walitti fufaa Fuubaar jedhamu kan dhiyeenya kan hojjetamee fi jaalatamummaa guddaa argate irratti nama hirmaachuu danda'edha. Egaa namni kun fiilmota isaa kanneen akka Commando fi The Terminator jedhamaniin adda durummaadhaan ni beekama. Qabeenyi isaa waliigalaa akkuma sila isiniin jedhe doolaara Ameerikaa biliyoona 1.1dha. Kanaanis sadarkaa sadaffaa irratti argama. Arnold Schwarzenegger. Baay'ina qabeenya qabuutiin namni sadarkaa lammaffaa irratti argamu Jerry Seinfeld jedhama. Taatoo beekamaa Hooliwuudii fi lammii Ameerikaa kan ta'e kun umurii 56 irrattidha. Yeroo kana kan inni argamu diraamaawwan tiivii hedduudhaan kan beekamuu fi fiilmota hedduu irrattis nama hirmaachuu danda'edha. Hanga ammaatti qofa diraamaawwan tiivii 40 ol irratti nama hirmaate akkasumas ammoo fiilmota 45tti dhiyaatan irratti nama hirmaachuu danda'edha. Jerry Seinfeld.
fiilmota inni hojjete keessaa fiilmiin B-Movie jedhamu 2007 irratti kan hojjetame ni dheerama. Sana alattis immoo fiilmota koomeedii Seinfeld jedhaman irratti walitti fufiinsaan taatoo beekamtii argachuu danda'edha. Qabeenya waliigalaa doolaara Ameerikaa biliyoona 1.1 qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama Jerry Seinfeld. Taatoo baay'ina qabeenya qabuutiin sadarkaa tokkoffaa irratti argamu. Isinitti immoo keenyaan dura yuutuubii keenya sabiskiraayib akka gootan, viidiyoo kana laayik akka gootan, yaada qabdan koomentii irra kan nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Mata dureewwan garaagaraa akka isin hojjetaman barbaadan dhimmoota fiilmiitii fi tiyaatiraan wal qabatanii walumaa galatti dhimmoota aartiidhaan wal qabatan irratti dhimmoota akka isin hojjetaman barbaadan koomentii irra nuuf kaa'aa nutis hojjannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Taatoon baay'ina qabeenya qabuutiin sadarkaa tokkoffaa irratti argamu Taayilar Peerii jedhama. Taayilar Peeriin nama umurii 71 irratti argamu yommuu ta'u, taatoo beekamaa, jaalatamaa fi dinqisiifatamaadha Taayilar Peeriin. Diraamaawwan isaa walitti fufoo ta'an akkasumas fiilmota inni hojjeteen jaalatamummaa guddaa kan argate Taayilar Peeriin taatummaan alatti qajeelchadhasi barreessadhasi nama istiidiyoo mataa isaa qabudha Taayilar Peeriin. Fiilmota hedduu hojjechuudhaanis nama beekamudha. Addunyaa kanarratti namoota qabeenya hedduu qaban taatota keessaa isa tokkoffaadha Taayilar Peeriin. Fiilmota naannoo 50tti dhiyaatanii fi diraamawwan TV 35 ol irratti nama hirmaachuu danda'e yommuu ta'u, fiilmota mataa isaa 30tti dhiyaatanis immoo barreessee maal godheera qajeelcheera. Fiilmota isaa keessaa Meediyaa Goostuu Jeel fiilmiin jedhamu sirriitti beekama kan Taayilar Peerii jechuudha. Dabalataan ammoo dhiyeenya kana fiilmiin sooshaal miidiyaa irratti ijoo dubbii ta'ee fi namoonni baay'een ilaalanii ittiin bo'aa turan Stroo jedhamu kan eenyuti kan Taayilar Peerii kan nama kanaati jechuudha. Namni kun qabeenya waliigalaa doolaara Ameerikaa biliyoona 1.4tti dhiyaatu qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama Taayilar Peeriin. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa kurnan torbee keenya. Sadarkaan 1-10 taatoowwan addunyaa kanarraa qabeenya hedduu qabanii kun kan bara 2025 qofa ta'uusaa akka nuuf hubattan kabajaan isin gaafanna. Sagantaan keenya kurnan torbee kana fakkaata ture. Torbee dhufu mata duree maal jedhuun akka walitti deebinu barbaaddu koomentii irra nuuf kaa'aa. Hanga torbeetti turtii gaarii isiniif hawwinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.